egaa haadhi teenya tuni rakkoo godina uummata walloo irratti uumame kanaan alattuu aanaa jillee dhumuugaa gubbaa waachuu ganda jedhamutti kan akkana taate wanta akkana taatu kana gubbaa waachuu irratti warra jiha dhabdee jirti. Warra jihannan kana keessaa obboleettii dhabdee jirti. Ilmaan obboleettii daa'imman sadii mana tokko keessatti nama jaha ishii torbaffaa jechuudha. Rasaasii iddoo kana kan rukutee jiru amma kanatti argamtu Adaamaadha. Adaamaa hospitaala turte kanaa kanaan kun asii hanga asiiti. Kun geessoo itti godhamaadha. Geessoodhaan beellama qabdii jechuudha. Kanatti aansee kan biraa bakka rukutamtee jirtu asii iddoo kana rukutamtee wanti kun gocha wanti namarratti hin raawwatamne waan ilmi namaa irratti hin raawwatamne uummati walloo waggaa kana guutuullee daa'immas waa hunda dhabaa jira. Maaliif akka uummati kun callisus nu dhibee jira. Mana tokko keessaa nama jaha dhabuu jechuun baay'ee namatti ulfaata. Itti aansee rasaasaan iddoo sadii rukutamte lolaan madii gadda darbe sanatti geesse jechuudha. Garuu haa ta'u malee nuti rabbi qabnaa maaliif hagammaa sagalee awwaaluu barbaadan uummata walloo kana maaliif awwaaluu barbaadan kan jiru mee shimarraa afaan mishiirra dhageenya haadhaasan mee akkamitti wanti sinirratti taasisuuf? Ini luarnya rumah tiga teesuma. Nama dhaabbattee suma. Nama dhaabbattee sun cimna goote. Cimni goote ana harkana dhoofte kanarra dhoofte. Ani goone hafe isaan sun mul'atu. Warri sinirraa dhume eenyu faadha akkamitti nama meeqa? Namni nurraa dhume ilmaani akka Amina jedhamtee si'eessa akka Halima akka Amina. Inni dhiiraa Muhammadan si'eessa maatii isaanii kan argaa keessummaa. Ijoolleen manaati. Walumaa galatti ijoolleen sadii. Daa'imman sadii. Daa'imman sadii. Kadhamma tokko. Akkanuma uummata. Kan daroo sadii. Daroo shibidoo. Akka shiitti aantuun lama. Shiitti aantuun sadii. Shiitti aantuun afur. Takkaaf. Sadii. Haadhaan afur. Meetii ilmaa. Meetii ilmaa hunda. Haadhaan afur. Mucaasama uummata. Agarsiisa shan. Mucaasama uummata. Wadda gaare. Jaha. Adeera gurbaati. Torba ishii saddeet. Nama torba. Nama saddeet mana takka keessatti rasaasaan ajjeefamanii. Ersuma ta'uu maqaan ishiin obboleettii ilmaan obboleettii fira wajjin ishiin biyyoota jaamtee ergatti dhiifamtee ergasanii amma lubbuudhaan gara Adaamaa hospitaala kana dhuftee kan yaalamuu jirti. Bakki kun geessoodha. Rasaasa iddoo lama rukutamtee jirti. Asiinillee rukutamteetti halkan taa'aadha kan bultu. Akkana ciisuu hin dandeessu. Akkanaanis ciisuu hin dandeessu. Kanaafuu mee uummati Oromoo guutumti wanta yakka akkanaa kana wanta irratti hojjetamu አባታችን ታሪክ እንደግማለን ከኛም ሱንለ አመለ አክም ትፈን jira uummata walloo irratti hanga ammallee hin dhaabbanne mee waan kana maaliif callisuu akka barbaadan tokkofa amma warri gargaarsa jansan uummata kana gargaarsa kana biratti akkamitti biraan gahe mee uummata kana fi sabiin ishii uummata warri ishii nama jihatu jala dhume nama jihan kana biraan mee gargaarsa maqaa uummata wallootiin kan baay'isuun eessa gahee jira nama jihannan kana biraan gahamee jiramu hin geenye namni jihannan kun jala dhume jira ishii biratti akkamitti fayyadamutti Adaamaa hospitaala kanatti illee yaalamaa turte ammallees yaalamuma jirti garuu haa ta'u malee kaashii maallaqii ishiif karaa gargaarsaan akka gahee miti haa ta'u ammallee mana kiraayii kireeffattee taa'u jirti mee haadhi ijoollee daa'imman sooshaal miidiyaa irratti agartan suni haadha tanaa jechuudha
ummati Oromoo ummata Wallootiif akka sagalee ta'u ammallee ajjechaa fi lolli hin dhaabbanne ammas qophii gubbaa jiranii guyyuu irraa qophii gubbaa jiran wanti kun waan asirratti dhaabbatu miti wanta ijaan argaa jirru kana mee akkuma agartan kana gaa du'aayii fi godhaa hanga dandeenye sagalee ummata kanaaf haa taanuu kan hinjuu ergaa jiru dabarsuu barbaade galatooma.